عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو المان أورومو قد إدل الدنيا الرت أرقمتان أكم نقوما فيا قيسني نغيني ربي بكم سنجر تريت اسناغو إيقان أبوليوان كيا تركي كيا كون اللي ينيا خنانا دي ديرا فيسبوك عمين بيكو نالي دا أكم فيا قيسني والله حالي أما ديما جرو يو قدراني چالا باقي الفاترة ركون جولة كنا غوي جباتا ديما جولة ني أبوليوان كي هدوني يو نمو مجابا ويفانو سياني تنين أصلي ما جولة سعودي تساقلين تاني ما جولة سعودي تشالفتا maal jedhan gile ani amma gara tiktookii dhaquu feesbuuk irratti waan biraa maxxansu koomentii keessa hin arga yaw haguma sanii haguma abdatan nama komatanii kanas ta'ee sanii sagalee ijoollee su'uuditii ta'uuf namni cal'ise hin jiru amma ka deebii nu deebisu dhabne obboleewwan kiyya namni nu dhaga'uu hundi hin dhaga'a amma waa'ee ijoollee su'uudii kana أنا أكما أزلي دتي كان من براسة قالته ومتي اسمه لقا ربي يودو بنيتو لقا ربي في نملس بيكو سقالي كان من براسة سومتي كأنباتي تقويا لما قويا تكاسو واي جولة سعودي كان يلقى وقاسة ديتي هنت أغيان أكمت أغياني مالين بيتا وانجت أوفي for example فيديو أنا ذو شينيس كيسينيس hojjeta mootummaatis hunduu hin dhageeffata waan ta'eef hin beeka waan ta'eef na dubbisanillee waan ta'eef karaa keessattiin hojjeta mootummaa tokko warra waliin haasofnu jira waan ta'eef viidiyoo kiyya akka dhageeffatan nama hedduun natti hima waan ta'eef hin dhageeffatan isinii galee soo kanaafi namni dhaga'uu hin dhabne rakkoon keessan kun wallaalamee miti dhugaan dhugaadha jechuun rakkoo keessan mootummaan dhaga'uu dhabee miti qaamni biyya bulchu dhaga'uu dhabee miti isinii galee dhaga'uu dhabee miti dhugama jiru kana dhaga'uu dhabee miti akkasii rakkoo keessa jirtan ijoolleen keenya biyya su'uuditti rakkoo keessa jiran namni wallaale tokko hin jiru garuu mootu minaa gabbaadha marakkoo hin jiru maalinni maaltu nu galcheedha ummanni Itoophiyaa ka biyya ormaa keessa jiru maqaa Itoophiyaatiin tokko maqama Itoophiyaa kanaan ummanni keenya haragalfii dhabee biyya ormaa keessatti rakkachaa jira lama qaamni biyya bulchuu aangoo ufiitiif malee lammii quuqama lammiin qabu jaalala biyyaan qabu isinii galee quuqama lammiin qabu jaalala biyyaan qabu fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa lammiilee keenya Suudi Arabiyaa keessa jiran galchuu didee yeroo jennu inni hoo biyyatti maal godhaa jira kana uf gaafachuu danda'uudha qabna jechuudha obboleewwan keenya akka Suudi Arabiyaa kana isinii galee hamma dandeenyu nuti akka sagaleen keenya oluma bayeetumaan yoo danda'ame lubbuun nama 100,000 olii kuni lubbuu daa'ima waggaa 5 waggaa 3 hanqate isinii galee isin nama asaazara tokkana inni biraan mootu nutu warri sooshaal miidiyaa fayyadamnu homaa nutti hin fakkaatu hin somnu amma namu koomentii majalatti ebalulee akkana jette haa jedhaniif ebalu maaliif sagalee ijoollee Suudi Arabiyaatiin taana jedha malee gilee ati waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa haasoftu amma fakkeenyaaf ani mootummaa komadhaami namni biraa ka waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa haasawu tokko yoo dhufee haasa'e namni isa dhageeffatu hin jiru namni akka sagaleen sun guddatu dabarsu hin jiru rakkoo hin jiru kanaa jechuu isinii galee rakkoo jiru asumarraa hubatta qaamni mootummaa nutti garaa jabaate namni waa beeku nutti garaa jabaate biyyi ormaa nutti garaa jabaatte haadhaaf abbaan keenya nutti garaa jabaate firri keenya nutti garaa jabaate aanaaf aaliin keenya nutti garaa jabaate nutuyyuu garaa itti jabaanne dhugaa jiru kana fudhachuu danda'uudha qabda jechuudha abbaa feete maan taane nutuyyuu warri biyya ormaa jirru ijoollee Suudi Arabiyaatti garaa jabaanne jechuudha akkamitti garaa itti jabaanne qaamni mootummaa akkamitti garaa itti jabaate haadhaaf abbaan akkamitti garaa itti jabaatan nuti yoo akkamitti garaa itti jabaanne lammii isaa hoo akkamitti garaa itti jabaate waan jedhu ibsa isinii kenna fakkeenyaaf nuti garaa itti jabaanne yoo isiniin jedhu anammoo osoo waa'ee nama dhuunfaa tokko haasa'e nama meeqan na daawwatu amma rakkoo ijoollee Suudi Arabiyaa haasayaa jira nama meeqan na laalaa jira nama 300 jechuudha kuni garaa jabaachuudha ko quuqamuu dhabuudha ko hidhamaan jaraa sun dassi jedhuudha sitti toluudha ko osoo hidhaan jaraa sun silaalesse
dhuftee waan gaarii haasa'u waan badaa haasa'u akka feesbuukii kana wal ga'u hundi kee sheer gootaa jechuudha. Sheer godhuu jechuun aslii mallaqa kennuu miti sii galee. Akka wanti kun viidiyoon kun nama bira ga'ee gurbaan sun maal haasayaa jira jedheetiin namni dhageeffatu godhuudha sii galee. Dhuftee yoo ati asitti baay'attee haasagaleen kiyya si dabbaruuyyu sagalee ofirraa dhiftee cal'ifteetuma as teette viiyuun viidiyoo kanaa yoo baay'ataa deeme namni hin beeynellee namni afaan kana hin beeynellee ምንድነው ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ ጀሬትን ይላላ ዋንከ አከቲቲ ሃንገቶኮ ዲባ ጎቹ ደንደን ገሩ አትከ ፌስቡክ ፈየደምቱ ዮ የሮዋይ ጆለስ ኡድ አረቢያ ስንት ዱበታን ፊዴ ብረታት አትከ ቲክቶክ ፈየደምቱ ዮ ዋይ ጆለስ ኡድ አረቢያ ስንት ዱበታን ፊዴ ብረታት ገሩ መገሚ አትከ ዩቲዩብ ፈየደምቱ ዮ ዋይ ጆለስ ኡድ አረቢያ አርጊቱ ፊዴ ብረታት አቱ ገራ ኢትጀባቴ eenyuun komatta ko anamma kana dhibu kana ko nuti warri biyya ormaa jiruyyuu warri waa poosti godhuuf waa haasa'uu danda'u garaa itti jabaanne maaliif nama biyyaa tuffanna himanna maaliif immootu warra abbootii hawwatii kenna komanna maaliif mootummaa komanna maaliif alagaa komannaan gaafii ufirra dhaabbanne dura gaafii kenna kana uf gaafannee waan nuti godhuu qabnu goone waan hafe immootu waan nun dandeenyetti kadhannaa jechuudha. Sinigale dheengadda gaafa daa'imni rayyaan biyya Morookoo keessatti qiletti taru sa'aatii 24 lafa qotama sa'aa 24 miidiyaa garaagaraatiin laayiviin darba sa'aa 24 lammiin biyya sanii gadi yaa'eetiniin achi boollasa irra dhaabatee eegaa jechuudha. Daa'ima rabbiin haa fudhatuuyyuu malee namuu waan danda'uun godhaa ture. Kun akka humni dabalataa dhufu miidiyaan karaa feesbuukatiin namuu waan qabuun sagalee tayaa ture. Kun rabbiin kadhachuun abbootiin amantaa rabbiin kadhachuun inni humna qabu mootuu lafa qotuudhaan inni makiinaa lafaan qotan qabu mootuu isa fiduudhaan hunduu waan danda'u godhaa ture jechuudha. Nuti garuu nuti warri tira yoo namni waa'ee ijoollee Suud Arabiyaa kan haasa'u bar waan biraan goonu daataa ofii itti guuttatta jaraa ittiin guuttu. Feesbuuka jaraaf hin bantu duraan banattee qabda. Yuutuubii jaraaf hin bantu duraan banattee qabda. Tiktookii jaraaf hin bantu duraan banattee qabda. Waa'ee ijoollee Suud Arabiyaa kana qofa yoo haasofte homaas hin dabbaru akka rakkoo keessa jiru hin beeyta irruma deebitee yoo dhageeffatte kabirallee dhufaa deema. Kan feenallee dirqamaa wanti kun waa yerooti jedhee sirraa haasa'a isinii galu. Miidiyaa kana gubbaa maaltu jira ana isinitti barageeffadha. Miidiyaa kana gubbaa waa yeroo dhira jirtu wajjin haasaya namni kophaa ufiin haasa'u. Silge miidiyaa kana gubbaa wanti kophaa ufii godhamu tokko hin jiru. Namni biraa waa'ee siyaasaa maxxansee wanti sanirraa hafe yoo waa'ee ijoollee Suud Arabiyaa maxxanse isaa waa'ee siyaasaa maxxanse san yoo namni laayik godhu dhabame namni koomenti godhu dhabame namni sheer godhu dhabame dhufeetiniin ijoollee Suud Arabiyaa bakka laayikiif koomentiin jiru kana sagalee ta'a jechuudha. Kana gochuu danda'u mootuu nuyi jechuudha sinigale. Amma inni rakkoon kenna maali? Bakka namni nama dhuunfaa wal arrabsu jala fiin. Sinigale ijoollee Suud Arabiyaa kana warra amma rakkoo keessa jiru kana namni fira achi keessa hin qabne hin jiru. Kana hundi keenyaa beeyna. Achi keessa ka fira hin qabne hin jiru. Biyaansi yoo foon dhiigaa fira dhiigaa dhabdan namni ilmoo gandaa hin qabne hin jiru. Yoo ilmoon gandaa dhibe lammii kee tochi keessa jirti galee bakka haadhaaf abbaan kee jiran bakka obboleessi kee jiru bakka ilmi kee jiru bakka haatee jirtu bakka obboleettiin ta'e achi keessatti balaa irra dhaluu jirtu kan hunda dhaga'uu dhabde nuti ko somba malee ummata onneen qabne taane ummata naatoo waliin qabne taane ko na dhibaayyuu ana suma dhugaa rabbiitti baay'ee na gaddisiisa baay'ee tokko na gaddisiisa ni galee mootummaa komachuu dura nuti sagalee ta'uudha. Ala kullal kanas ta'etan obboleewwan kiyya fayyadamtan ani yeroo baay'ee isin jiraa ture keessattuu ijoolleen teena ijoolleen biyya arabaa jirtan hundi keessa jechuudha warri miidiyaa kana qabdan nama badas haa ta'u nama gaarii sinigale nama rakkoo obboleewwan keenyaa kana haasa'u jalaa viidiyoo isaa daddabarsa kanuma isinitti himnee isin dadhabne ko waggaa meeqa isinitti himnee isin dadhabne soo anamma fakkeenyaaf gizee nama biraa dhufee arrabsu namni kumaatamaa na dhageeffata yeroo rakkoo obboleewwan kiyyaa haasa'u namni tokko na dhageeffatu maal haa godhuu na komatta maal godhaa haasaya mana qullaa keessatti haasaya
وانا كذا لا يادو قبل سعودي كيستي لميلي إثيوبيا قفامتي وبوليسك يترون أبامي إسرينجر يرومي كيسرتي همه وجولة تكتب كم رفتني كيسا ورا نالول تجر نالول جر ما وجولة سعود عربية تي سجلين تانه لقادا بقى نالولتن ما نالول تنيمتي ورا نجافة تجر بقى نجافة ما نجافة تنيمتي قالوا يرو أني وايركوا وجولة سعود عربية كان هاسو نمني نلاقي فتنجرو namni video ki yadda barsun jiru anime mal gochuu danda'a ko ani uma gochuu danda'u osoo dandeetti qabaadhe ummanni Suudii keessatti rakkataa jiru kun osoo mootummaan Itoophiyaa haala mijjeesse tiniin akkaawuntii wayii ka qaama kamirraayyuu bilisa ta'e bane ummata kana hawaasni idil addunyaa kana irra jiru mallaqa walitti buusee 100,000 kana keessa 50,000 osoo galche waan akkasii kana irratti hayyoonni kenna ustaazonni namoonni jajjabaan osoo dubbatanii bareeda amma kara diyaaspoora kanatti gofandimiin baname ijoolleen biyya arabaa guruppii hidhatte biyyatti akkaawuntiin baname hamma danda'ameen nama 100,000 olii kana keessa hundi 100,000 kana achi keessatti dhaburra nama 50,000 leetaatu furmaanni jiru amma carraan jiru tokkocha kana karaa kanarratti dhiibbaa haa goonu sini gala yeroo hunda ijoolleen Suudi Arabiyaa rakkoo keessa jirti waggaa 3 jedhaatuma jira guyyatti yeroo 10 dhufin malee ayyoo xiqqaate torbaanitti rakkoo ijoollee Suudi Arabiyaa calliseen beeku gaafa laayivii dubbannillee poosti godhakko poosti gochuunuyyuu sagalee ta'uudha bar maal dirqama laayivii viidiyoo qofa waraabuu miti sini gala ammoo ijoolleen كأنه تكتب فيسبوك فايدة ما نقولن أوروما ورا بريفما سجلين زين أجرا بريفما هم دندتون سورة يوفيستالا وفتتين بوست تقول كوني سجلين تقول بيكوس يوكي بريسون دندتو تا يوكي دبچون دندتو تا سنيجال أني أكا كياتي جما أدريتي فيستالا وفند دوغا أجا ما تو فيستالا وفند بيكوس تين أمانة يا ده فيسبوك وفتشو كان تين أمانة وانغرك برا karaa sagaleetiin karaa barreeffamaatiin wanni cal'isan jiru viidiyoo afaan arabaa hunda jira kamileena tokko tuqaa meeqa laalame jira bar afaan arabaa hundaan kamileena tokko laalame jira namni nu dhageeffatu dhibne namni sagalee ta'ullee hin dhibne ijoollee kana nama deebii nu deebisutu dhabame rabbillee nutti callise warri aangoo gurguddaa qabullee nutti callise kanaafi amma ummata kana rabbumatu oofee Suudii geesse rabbumatu achi keessatti rakkise gaafin tokkoffaani rabbiin gaafachuu ijoollee Suudi Arabiyaa kana gaafin tokkoffaan namuu amantii qabuun rabbii ofii gaafachuudha jechuudha kaaliqus samaawaat ka samiif dachii uume ka ummata asirratti uume isa gaafachuudha gaafin lammaffaan hamma danda'ameen namuu qaama guddaa argitee warra biyya bulchuus haa ta'u warra mirga namoomaa kanas haa ta'u dhiibbaa godha itti ani ko lubbuun nama 100,000 olii akkamitti lubbuu daa'ima takka hanqatte ani yeroo tokko Itoophiyaa taatee dhalachuun akka okkoo waan kaartoona taatee dhalatteetti ilaaluu qabda baram Itoophiyaa ta'uu kee kanatti uf jibbitaa jechuudha yeroo daa'ima waggaa 4 waggaa 5 daa'ima xiqqishu guyyaa 5 walirra lafa qotanii lafa keessaa boolla inni itti badee baasan yoo waggaa 4 waggaa 3 ummanni kumaatamaan mana hidhaa keessatti lammiin Itoophiyaa kumaatamaan affaname uffata ittiin qabame fixatee feestaala uffatee amma feestaalli sunuu ooggamee qullaa itti dhalate kana dhukkubaan achi keessatti oo'eetiin hin dhumu Itoophiyaa taatee dhalachuu keetti gaddita Itoophiyaawii taatee dhalachuu keessi jibbisiisa biyya akkanaa tanaan waamamuyyuu hin jibbitaa jechuun isin gale baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugumatti nama gaddisiisa na dhukkuba xiqqooti soo kanaaf obboleewwan kiyya ijoolleen keenya miidhaa hamaa keessa jirti dhumaa jirti namni o'arraa kan ka'e tiruun danfitee tiruun dhooteetiin du'aa jira isin gale wallahi ani waan jedhuu fi waan dhiisu wallaalee mucaa achi keessatti mana hidhaa keessatti tiruun dhoote jedhan san arge
waan qabadhuuf waan dhiisu waan jedhuufi maal wallaale kaleessa shabakan nadide anyway kanas ta'e sani nama guba nama laalessa rakkoon ijoollee Suudii rakkoo kenna hundaati sii galee biyya Suudii keessa namni ilmoo qabna hin jiru kun ilmoo qaba kun obboleessa qaba kun obboleettii qaba kun abbeeraa qaba kun adaadaa qaba kun ilma abbeeraa qaba hundi isa Suudii keessa namni firan qabna hin jiru kanaaf rakkoon ijoollee Suudii rakkoo kenna hunda mana kenna hundatti galte ijoollee Suudii garuu nama nu dhaga'u dhabe madaa kenna kana nu mana fayyisu dhabne amma rakkoon jiru nama madaa kenna kana nu fayyisu dhabne rakkoon ijoollee Suudii kun rakkoo kenna hunda nama rakkoo kana keessaa nu baasu dhabne qaama rakkoo kana keessaa nu baasu rabbi nu haa fidu jechuudha malee wanni goonu hin jiru wanni goonu takka hin jiru sigara siyaasa hin baanu ijoolleen kun dalagachuuf deeman uf jijjiiraniitiin maatii ufi jijjiiruu biyyaa baan hatuu biyyaan baan biyya diiguuf biyyaan baan sigara nam osoo re'ee guree jalaa qabameetiin waggaa lama waggaa sadii badii tokko malee osoo gaala isaanii sinigale rakkoon kun ni dhagaye baay'ee tokko nama gaddisiisa homaa gochuu hin dandeenyu nuti booyuma kanaaf akkaataa amantii keessaniitiin hundi keessanuu abbaa rabbii waa irraa dhagahuun beekanii inni tokko rabbitti booya fi akkaataa amantii keessaniitiin waaqa uumaa kadhadhaa fi inni lammaffaan mootu yoo danda'ame mootummaan karaa akka saaqu amma mootummaan Itoophiyaa karama osoo bane sigale namuyyuu lammii ufii achi keessa jiru birmatee mallaqa irraa kafallee hin galfata ummanni kun mootummaa yoo karaa bane hawaasni mallaqa walitti qabee hin galfata karaa kanarratti dhiibbaa godha amma karaan hin yaalamin karaa kana karaan hin yaalamin karaa kana namoota amanamoo irratti akkaawuntiin banamee karaa saniin hamma danda'ame osoo nama 10 taate 15 taate 20 taate hamma dandeenye irraa galfanne mootummaan akka karaa nuu banu ummanni mootu waan qabuun bira dhaabbatee ijoollee kana akka xiyyaa irraa kafalatee galchu gochuudha carraan jiru kan karaa dhalaa carraan biraa waan jirutti hin fakkaatu mootummaan osoo galche waggaa 3 kana galcha ka Suudillee osoo ergee waggaa 3 kana ergaa ka Itoophiyaa galchaan jiru ka Suudii irraa kafalee ergaan jiru amma carraan jiru hawaasni waan qabu walitti buusee ijoollee kana galfachuudha jechuudha carraan jiru carraa kana kanaaf warroonni mootummaatti qaama mootummaatti dhiyeenya qabdan waan kana mootummaan akka karaa banu mootummaa eeyyamsiisa warri kun immootu hawaasni idil addunyaa kanarra jirtan hawaasni Oromoo waan qabdaniin ijoollee kana birmachuuf uf qopheessa namu waan danda'u takka lama osoo hin jenne 15 osoo hin jenne quncee wal gargaartee arba hitiyyaan sinii galee namu waan danda'u ka dubartii ka dhiiraa guddaan xiqqaan waan dandeettaniif uf qopheessa yoo ishi jedhee karaa sanii isallee salphaadha because inni karama saaqa xiyyaara qopheessa ka kafalatee galchu hawaasaa jechuudha hawaasni Oromoo gara laafadha ilmaan ufitti garaan jabaatu lammii ufitti garaan jabaatu alagattuu garaan jabaatu Oromoo miskiina hin galfata ilmaan ufi karaan jiru xariiqaa kanaan hayaala nuti isin hin jiraanne turkiin kiyyallee baay'ee dadhabaadha kaleefi har'a waayifaa tokkoon na didee booda insha Allah daataa guuttadhe walitti deebinaa rakkoon ijoollee Suudii wallaahi rakkoo kenna hundaa insha Allah rabbi rakkoo keessaa isaan haa baasu homaa gochuu hin dandeenyu garaan nu gubateera hunda kenna garaan gubata wallaahi nama gaddisiisa uf jibbitaay yoo lammiin biyya biraa daa'imni waggaa 3 ummanni hundi gadi ba'ee mootummaan qaamni mootummaa gadi ba'eetiin barbaadu yoo nuti lubbuu nama 100,000 oliiti laalaa dhabnee rafneetuma bullu baay'ee nama gaddisiisa si jibbisiisa uf jibbisiisa nama taatee dhalachuu kee jibbita suma dhugaa rabbi namuma taate akkamitti lubbuun nama 100,000 olee lubbuu daa'ima waggaa 3 hanqattee lubbuun ummata Itoophiyaa miliyoona 100 kun jechuun lubbuu raayyaan takkitti hanqattee bara hin geettu jechuu bara yoo tilmaamtu hin geettu jechuu bara
of si jibbisiis kana yoo laaltu biyya Itoophiyaa yaamtu tana keessa dhalattuu kee jibbita Senegalee wallahi kanumaan isin jira yeroo gaarii qabaadha